gargaarsa tu hari maafi harka Arsiidha sirrii malee wallaan arsiin jedhamu. isinitti rabbi lafa raasinaaf ummata arsiidha ummata laa dhagaibsa Ameerikaa akkasitti Jaalibsa malee foon isin dheedhii nyaatan dhagaye foon dheedhii nyaatanitti farshoo dhuganii jechuudha gartee sheekotiin isaanii hundi sheekotii beekatan Jaalibsa malee isin namitti rabbeedhi. ummata gartee beera nama yeroo barbaadu ummata sharmuuta Na aldiina harma laause. Atto. Arusii ilmaan saree Luchee ummaa haadha keetii haasaltu arsii. ilma sharmuuta gabra sharmii gabra baga minilisa harkaa fi maraa Luchee haadha keetii gad deebisanii kiyaaratti darbanii. Hudduu beeraa jira hundi kaalaa'us gofula lagartee oduu sin hudduu beeraa jira biidanitu minilisa siyaamee jechuun gartee irdaatan sinii kana jee harkaa fi harma. Arsiin nama qabe yoo. Eenyu qabdi? Awwan nama meeqa qabanii kaan ableedhaan diranii numa nama qunxurroon dirraa murre beleessu tarta nama baasa daab fidanii baasa Jammaraan baana. addunyaa nama warra argamu. Jammara waan lolli irratti eegaleen baana midhaga. Awwal marraa waan lolli irratti eegaleen baana. Lola madura banta muharran tana. Kanuma har'aan tanaa kana kanuma ummati jiran kana kana. Arsiin dura nama qabe haa. Akkuma gaafa dhiyoodhaa sanitti akkuma gaafa dhiyoodhaa miidhaa xiqqaa duruu qaban sanitti irraallee akkasuma nama qabaniitu nama tuman. Sheerroo beedhaatu shorree akka sheerroo beedhaan Miidhaga. Lola deenggadda lolle san tokko anaafumaaf siimi namni lolaa ture san. lollee dhugaadha. Kanallee keessa hafu. Sadarkaa inni qabne bakka ijoollee kaartii jabeessitee dhayinee fuunee miti. Duuba loluma mataan qabne lola hudduu hin qabne kanuma akkana aangoo barbaada takkaa beekamtii barbaada maal ooltan lola qalbiin fayyaa qabdu lola kaayyoo qabu lola sababa qabu lola dibbatanillee dubbii dandeessa maal lolle lola qaamaa qalbii qabu lola ija qabu maal lolle lola ija hin qabne maal ooltan lola namaa lola namni isin ergu lola namni isin hogganu lola namni deema kana ta'e deema akkas godhaa isin ijoo maa yaatan bobbaa namaa maa taatan. Raboon anda geessu? Gon warabbii. Allola taraa sanaa bara akkuma keessan keessan jiru bar. Sagaleen xiyya dhagaamtisa. Keessan jiru viidiyoo ta'e. Mangarra boota gamaa gamaa nama viidiyoo ta'e. Ani viidiyoo hoggaan arkee bas irruma waraabuu malee lola keessan jiru dadumaan labsa malee dada yaanii dadaan labsa ammoo garuu arraan tan ammoo lolaan labsee dhufe warabbal kaaba arra eegaa mucaa san arkee wallaahi lolaan labsee dhufe wallaahi billahi arsiin lafarraa xaragamuu dhabde qabdii uganaa asiin booda wallaahi. Arsii lafarraa xaragamtu? Wallaahi lafarraa xaragamuu qabdi ganaa asiin booda. Galgala kana labsamee barbaade. Assalamualaikum. Haatara gal. Jaalibsa. Meeqis takka dubbadhu? Jaalibsa nama falletti. Ayyee. Akka isin nama as baatee agarsiisuu mee jaalibsa. Mee obsi boonisha. Jaalibsa gaafattiiwwan yaaltaati gaafa deemtu nasan gaafa jechuun isaan walii yaamtee mucaa agartee tanaan duras ni yaadatta mucaa xiqqaa agartee isaan qabanii agartee jechuun mucaa sun mobaayilii nu jalaa haa xiyyanii. Mucas nabi jogartee mantan isin fidaa jettanii gaafata turtanii yaattanii si fi dabala gaafata caalaa jee mucas fidu didanii odoo mun jirrutu adamni nutti dhufe Dinne yaa bareedu teenya yaa kuin teenya waasanii muume. amma anduran baana bar gaafa mandura Mee kuin teenya waasanii muu? okay hayyee Laal ijoolleen teenya tuni hoggaa mucaan xiqqaan dura qabamu haa argeedha ijoolleen qabdee tumtee jawwaala fuunee tumnee jettu san. Ijoolleen san dhuftee dhalooytee goolii seentee jirti ijoolleen san ifiin guyyaa sanii fi goolii san seente. akkas Ijoolleen mucaa san barbaadu jirtu san yeroo san bakka nuti ijoollee san finne dhalooyteeti aboo mucaa kana barbaadu jirra mucaa kana nuu gaafadhaa jettee goolii itti galchitee sagalee isaanii dhageessifatanii araaramullee baatan achirraa qabbuu qaban. Teenya hoolayyiin akkanumatti yaateetuma fooloo barbaan mana keenyatti akkas taane jechuu malee uummata akkam beektu ijoolleen. Laal hogga dura isaan dhufanii mucaa qabne tanaaf qabne jaanii ragaa fidatan san dhufanii isaan ragaa irra dhaleeffatanii suuraa mucaa baasanii akkana qabatu qabu qaban. Hogga isaan qaban hogga sanii san boodaan nama sanii quba laattaa deemtee fiddamoon fiddu nama san jettaan atillee asirra teessee. Tegalee atillee akkana gaarii araarattuu dhufte sanii
Ati akka godhu qabdu siima. Jara san atiitu yaamee dhufammoo akkanumatti dhufan guyyaa san. akkanuma dhufan jaamnin. Silaa jechuun haatiif akka yoo araara jiddu buusuu barbaadde jechuudha. Jara lachuu yaamuu qabda. Arargas yaamuu qabda. Arsiis yaamuu qabda. Kai isaanti dawwalee jaama kuin. No jechuun akka ta'e laafira jirtu maal akkuma qamadde yoo dafoo jiraatu. Na jala jira hundi isaaniitu ijoolleen akkasuma nagara dhufte hundi isaanii nagara dhufanii bara. Hundi isaanii nagara dhufanii. Yoo si jala jiraatan ol ba'uu qaban silaafa. Ol banii dubbatu qaban. Rakkoon isaanii sani haa. Yaa amma okay mucaa xiqqaa san jechuu gartee ni yaadatte ibsaa kan jedhamne yaalisa. Kanaan dura mucaa shoollee qabanii akkasitti tuman san tumun jirruutu gartee aramni nutti dhufe dhiifnee biraa deemne yennite. So san booda jechuu gaafattanii guyyaa meeqa gaafattanii fiduu diidanii jechuudha. Kuyin dhaggeeffadhu wayin siima. Kuyin ana malola keessaas jiru miti dhaggeeffadhu. Anis kan jiru barreessa. Keessaas jiru miti. Kuyin dhaggeeffadhu wayin siima. Tokkoffarratti annamuma uummata kana lamaan jidduutu nagaa yaatu. Nama uummatuma kana hundaa'u yoo danda'u walitti araarsuu yaadu ijoollota tanaa walitti fidee lola kana jidduu dhaabuudha dandeettii silaan dandeessii galaa dhaggeeffadhu. Ammoo ijoolleen arsiidhaa deengada badii balleessituus ifi rakkoo seentuus hin dheessine dhufteen siin jedhe dhaggeeffadhu. Ijoolleen argeetis dhuftee himachuu danda'uu qabdi mucaa qaban sana kana nuuf irraa argi jechuu qabdi. Hoggaa isaan kana irraa nu argi jaan anillee san boodaan isaan funyaan uleetiin fiddamu mucaa san jaan achirratti dhaabbadhee si galee. Ammoo ifi hasaanii qabanii ijoolleen qabdee gamana jirti. Yoon kaisa khanya kana fichisiisee hasaaniitis fidaa jeen isaan bita. Fichisiisuu hin danda'uumi. Hoggasan ijoolleen teenyaas dhuftee kunoo hasaaniitis kana keenyaas irraa nu argi jechuudha. Hoggasan funyaan ureetiin fiddamuun mucaa san jaanan illee. Hogga isaan gaara keessa tattaanii mul'ula keessa tattaanii maal godhuu dandeessan? Wanni godhuu dandeessu hin jirtu. Amma bara gaaffii gaafattee turte bara kaayyee laal gaaffii gaafattee turte jechuudha. Mucaa sanii eessa keessanii maqaan isaanii jettanii gaafattee miti maalirra qabdanii jennaan mobaayila nu jiraate jenna. Hayyee eessa keessanii naan ijoollee teessan gaafadhaa siin jedhanii miti. Nyaata takka booda'uu gartee fumaafuu walafaan garagaranii jechuudha. Nuti arsii baalattee kun arsii shaashamannatti kun arsii sirkaatti jennee walafaan garagaranii wal lolanii achiraa gabboonii kotanii jechuudha. Amma ta'e jechuudha fakkan ijoollee ta'ee tan akka qaban ibsa. Hararge jennee qabammoo hararge lixaate moo hararge baate jennee qaban. Jadi hararge jennee qaban mee isaan immoo gartee kota tol qoodanii bakka sadii tol qoodanii jechuudha walitti dhufan ogguu gartee wanni jedhan. Hoggan immoo gartee ijoollee hararge qabuhan arsiidha jenna. Mee waasiimu. Umman maan arsii kun maali rakkoon isaanii bara kana dhibee. Mee waasiimu kuyin ansilaan nama lolaa ta'e ansilaan nama lola keessa jiru takka nama lola kana eegale ta'e akkaan itti dubbadhuus akkaan itti dubbii fixuus ni beeka. Akkaan itti haasawaa galchuus ni beeka. Lola kana keessa waan hin jirre. Ati kaasa hin jirre. Waan hin raaquban qabaanneefin achi kaasee xarafa galchuu waan hin dandeenyeefin. Luka. Callisee laala siigalee goolii sin tuquu maanoo sin tuqu jee siigalee. Anamma ibsaa godhee laaqee maanoo sin tuquun barbaadu goolis galchuun barbaadu siigala. Luka ani maarin jeen beektaan isaa dhage laala jinnitti si dubbadee kan tanaan dura jeen gartee mana gooticha wanni sanitti si jechuun. Miskiina kun jidduu tanatti dhumuu hin qabu warri fi walirraa qabdan ifumaa waltumaaraa jeetiin dubbadhe achiraa ganna busanii biloo kana godhan. Yoo waan nagaa taasise yoo waan nagaa asitti hin fadha waan kana. Hai, bakka gartee fi wal nyaata maaliif deemanii diina biraa firaan dura kenne. Oromoo wal malee diinan dandeessu. Oromoo mootanaa himatu jibbata keessa gadi ibsaa kan wallaan sun jira. Maaliif ijoollee san dhagee gartee ijoollee bakka isaan ta'an sun eessa bakka gartee achi ta'anii isaanuma akka gartee nama jira waatu beekta. Ijoollee san hanga bakka sanii dhabamsiisanu lolli kun hin dhaabbatu. Mootummaatti haamuu dandeessan ijoollee arsiita. Ibsaan irra keessa. Ni dandeessan jechuun ijoollee san bakka isaan jiran mootummaatti haamuu dandeessan ijoollee arsiita agartee achi teessee nama saamtu tan. Isaan dura pada lola eegala maka amma udah batin mucaa ini ampuni gaafatanii kan isaanii tokko waan seelaa godhe. Darabee tana keessa waa seemu. Nama tokko waa godhuu hin dandeessu darabee tana keessatti. Sultaanis guyyaa isa san garte duraanuu barbaadamaa jira inni. Namni hayyamaa hin qabne biyya kana keessatti duraanuu barbaadamaa jira. Gaafa argame numa fuudhama. Gaafa guyyaan isaa dhume inni numa fuudhama sii galee. Kanaaf hundaafuu rabbi khayrii haa godhu.
والله ربي خيري أقول ويتا ديني المان جولة تقول أنا كنا مني ويتا دي كنا مانك بميتا مالي فكنا ربي سانغو ده I don't know شتو مالي وانا بقول لي أم عبد الله يعني تون بلوكن شو قرا ده شت مودي ترى ناكن ميبسا أعرف سيرة ساتونس قالتين أنا تو بيخافي Akam jati sinzi. أجلا نادر سكين على بالك No, Queen, assalamu alaikum. Wannan sun jar أتي أعرف سيرة دي أعرف سيرة مو ana don kana Oromo da bai ce. Demo ma mal wan tana su teres jila a wani je chaji rum skin Jan, asin karban sina itebar. Hundinu yu balage da. Asis taus. Aru fira dura bale kan khana ma kabdu wala dura kabde tumte hundinu bale gete wala tin kabde na bisu tesani No, hundinu wari lo juru kun wallahi balage. Asis ba kambu arar garis ba kambu. Injai da tilla na kas mama. Ana wala kana hana rasa lega lu ko dubara bizarti. Ana bo yuru. Wari kala la chul turo lu juru yu da chu balage da. fira ma bodam bai tan rakon sin kabde sinimu nama kai san da basu tanin kan nitan wan fada yo balle san bala wala da kefsa tan you know amala san kabdan amala kana risa amala ka sareda gambu sa kalli tan isa Asi mate yor ku illa da. gambu sinu ra gambu sa khairin ka manje Injai na kas. Arusi miti wala sir. arusi maka hasan mo kam anjene maka ka di wala duka Sempai. arusum ummat ma arusi kan jibto wala ar gari gati kan rabbi sa na to Ala arusi ini Allah ya Rabbi nubasi. Mushkila kabir. Rabbi khairi agodo wallahi ilbina ma khoni. Bahut de sani bakka wal kaysan numal alla me ilbina ma kharat henni. Umarratti bakka isa wal kaysan numal alla. Duma dubbinu me einame. Garuu dubbiin akkatti naaftu boodara numa tolti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akka nagaa Nagaa galata Rabbi. arusiin Oromoo miti. Waa dirree. Wallah rabbiin khayrii haa godhu akka Kun nagaa. nuti yoo tanaawu obboleessisii jalaa tumanii diddiranii akima jiran ma ijoolleen isa wajjin qabamtee miyyoo tanaa kun ala. Obboleessisii dheengadda guyyaa lama bu'aa turte. Har'a garuu rabbiin shurxaa qabsiisee ijoollee isaan tumanii fi isaan hundaa waliin shurxaan mana hidhan naqe. Dheengadda bu'aa turte. Wallahi hedduu. Wallahi ofumaa ol hojjisiiftanii Oromoon ofumaa diinaa ol kenniti. Wallahi hedduu kaleessa dhufee asirra bu'aa ture na jala kanan na kolfaa turtanii. Mucaa dawwala dhalanii dawwalchiisanii silkii jarri ittiin dawwalchisanii fi viidiyoo jara shorxa erginee jara hundaa qabsiisanii. Wallahi amma ofiilee rakkoo keessa seentanii namallee rakkoo keessa seesisinaa. Wallahi dhugaa dubbachuu fi kana booda warri ijoolleen jalaa qabamte Harargeellee haa ta'u Arsiillee haa ta'u suuraa jaraatii fi viidiyoo jaraa akkasuma jechuudha lakkoofsa jaraa fuudhaa shorxaa ergaa. San malee uummanni walirraa taa'utti hin jiru wallahi dhugaa dubbachuuf. Yoo dhugaa dubbanne san malee walirraa taa'utti hin jirtanii akka malee walirraa jira uummanni. Iman. Iman. Leila. Iman. Dubbattu intalti ol baatee maamuutii qabattee teessi. Maamuutii qabattees gubbaa raftaa ol baatee? Haa? Hattu gabbuu egaa eegasiifu. Isa sawa. Abdallah maal jettu? Ani wanni siin jedha akkama yattiin sun amma jette argitee qaali. Yoo nama akkas godhu san yoo argan taate shorta maan qabsiista. Wallaahi fedhu arsii haa ta'u fedhu harargee haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u uummata
xiqqoo laaluu jirra lolli kun atti fufu xiqqootti adeemu tiriif gaafni goonu. Waa adeemu kan ta'in beektaa qaali wallaahi hedduu wal miidhu jirti ijoolleen. Rabsuus qofa kan ta'in miskiina jidduu tana rabbumatu jira kanumaaf siin jedhe garuu yoo ka beektan taate shoortaa qabsiisaa hin beektan ijoollee tana telefoona isaanii illee ni beektanii isaa illee ni beektanii. Kanaafuyyuu gosa gosa wal arrabsuu irra nama guddaadha amma nama wal arrabsuu danda'u mitillee asirratti illee nama siin jedhe malee dhiifama mana hanqa keessattuu nama wannaa jechuutti. Kanaafuyyuu hundinuu balleessaa qaba karaa asiitis ta'e karaa irrattis ta'e. Nu Harargee wajjinis jiraachuu jirra. Arsiinis Harargee nu waliin jiraachuu jirti nagaani. Ummatumas keessaa kana malee. Kanaafuu yoo habeeku taate shoortaa qabsiisaa telefoonatti godhate. Inshallah imaan. Assalamu alaikum. Dhageessu dubbachaan jirta. Ati tara meeqaan lakkoofsa kee ergisiin jechaa oolata? Jaalib saati maan ergina jechaa ooltaati. Erga haadha. Si ergee bilbiluun dindeet? Yoom na ergite. Natti na ergite. Erga haa. Siifin bilbilaa duuba mara tokko. Amma suuraa kaasee agarsiisuu kan sitti ergee jiru maa sobda